dhaggeeffattoota keenyaa fi hordoftoota keenya biyya alaa fi biyya keessa teessanii FM keessan FM caffee hordoftan marti keessan ashamaa harka fuune akkam jirtu isiniin jecha qophii keenya bilillee birraa torbaniin qabannee dhufnee isin biraan geenyu guyyaa har'aas qabannee isinii dhiyaannee jirra. Qophii keenya guyyaa har'aa qopheessuun kan isinii dhiyeessuun isin faana turtii taasisu ani Hacaaluu Guddisaati. Aga xumura qophii keenya yookaan goolabamuu qophii keenyaatti nu faana turtii taasisan affeerraa keenyadha. Guyyaa har'aa qabannee nuti isiniif dhiyaannes qophii gootaati. Goonni kun eenyu warri jettaniif immoo seenaa eebbisaa addunyaa isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Seenaa eebbisaa addunyaa kan waliin dhagaa turru ta'a. Nu faana bu'aa dhaggeeffadhaa hordofaa isiniin jenna. Eebbisaa addunyaa bara 1962 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gara dhuma godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidollootti haadha isaa Aadde Sannaayit Kabbadaa fi abbaa isaa obbo Addunyaa irraa dhalate. Achumattis guddatee nama jabaa ta'e. Umuriin isaa barnootaaf wayita ga'uttis mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Oliiqaa Dingil seenee achiis erga goolabee booda mana barumsa sadarkaa lammaffaa immoo Qeellamitti barate. Eebbisaan ijoollummaa isaatii eegalee nama gara laafessaa fi amala qabeessa ture. Hiriyoota isaa fi firoottan isaatiin jaalatamaa ture. Umurii ijoollummaa isaatii eegalee quuqama guddaa qabuu fi waa'ee saba Oromoo fi aartii fi afaan Oromoo lafa akka qabatuuf hawwii fi kutannoon hojjechaa ture. Boodas erga mana barumsaa aartii eebbifamee ba'ee booda kan hin baradhee fi kan hin beeku lammiin koo beekuu qabaa dhaadannoo jedhu qabatee qubee afaan Oromoo barsiisuutti eegalee magaalaa Dambidollootti aga Asoosaatti deemee hojjeteera. Kana malees sirboota aadaa kan jaalalaa fi geerrarsa akkasumas ogummaa gitaaraa walaloowwan jajjaboo amilee uummataa cimsanii fi dhuunfaadhaanis qabsoo keessatti nama qooda fudhatedha. Eebbisaan gama tokkoon seenaa fi afaan Oromoo guddisuu, gama biroon immoo qabsoo diddaa garbummaa keessatti qooda fudhachaa ture. Boodarra muuziqaaf jireenya isaa kennee hojjechaa tureera. Akka nama dhuunfaatti eebbisaan nama gara laafessa ture. Uummata Oromoo garaa guutuudhaan jaalatas baay'ee dhimmamaafis ture. Eebbisaan namoota gargaaruuf dhimmamuu fi nama duubatti hin jenne ture. Obboloota isaa fi firoottan isaa ollaa isaa fi namoota gargaarsa barbaadan kamiyyuu ni gargaara ture. Eebbisaan aartistii baay'ee jaalatamaa fi dinqisiifatamaa fi sabboonaadha. Geerrarsa ergaa dabarfachuu, qabsoo jajjabeessuu fi uummata mirgasaaf akka falmatu kakaasuu keessatti ga'een eebbisaa yoomuu hin dagatamu. Walaloo geerrarsa isaa keessaa ergaa guddaa kan qabuu fi baay'ee kan amilee diinaa cabse. Otuu finyoon hin jiraanne, finyoo dheeraan hin jiraanne, maaltu muka yaabbataa damma nyaachuuf abdataa. Otoo seenaan hin jiraanne yoona maaltu yaadataa, eenyummaa isaan dhaadataa. Adaraa yaa Oromoo koree dhaabbadhaa, galmee seenaa qoradhaa. Namni seenaa isaan beekne bishaan gabatee irraatii gara argetti jaallataa. Ergaa jabduu qabdi jedha. Finyoon hin jirre ijoollee, finyoo dheeraan hin jirre, maaltu muka yaabbata, damma nyaachuuf abdata, utuu seenaan hin jirre, yoona maaltu yaadata, yoona maaltu yaadata, eenyummaa isaan dhaadata. Adaraa yaa Oromoo koree dhaabbadha, galmee seenaa qoradha. Galmee seenaa qoradha, namni seenaa isaan beekne bishaan gabatee irraati gara argetti jaallata. Sirba isaa keessaa kan diina baay'ee aarsee fi guggubedha. Yeroo sana dabballeedhas weellisaadhas ture. Waaldaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti fakkeenyummaa gaariidhaan kan jabeessaa turee fi gara fuula duraatti waaldichi akka tarkaanfatuufis shoorri inni taphachaa ture baay'ee cimaa akka ture hiriyoonnii fi jaalleewwan isaa lubbuun jiran ni dubbatu. Wabooti makatani gabaskan dopatani gabaskan jagloomani gabaskan niroomani. Bilisummaa Oromootti makamuu
eebbisaa gara magaalaa Finfinnee deemee sirboota qabsoo Oromoo fi hundee ta'an hedduu otuma shaakaluu yeroo addi bilisummaa Oromoo galitti bara 1991tti qormaata biyyoolessaa eeggachaa osuma jiruu dhiisee gara Booranaatti dabbalummaadhaan ramadamee ture. Bara 1991 akka lakkoofsa Itoophiyaatti otoo eebbisaan Ramaddii Yuunivarsiitii eeggachaa jiruu humnoonni waraanaa adda bilisummaa Oromoo humna dargii kuffisanii gara magaalaa eebbisaan keessa jiraatu Dambidolloo keessatti adda bilisummaa Oromoo buufata waraanaa guddaa dhaabbate. Yeroo sana eebbisaan haalli jireenya uummata Oromoo garbummaa ta'uusaa waan hubateef akkasumas barbaachisummaa Oromoon hiree isaa ofiif murteeffachuu qabu waan itti amaneef kanaaf qabsaa'uuf jecha dhaqee adda bilisummaa Oromootti makame. Eebbisaan jalqaba akka dabballeetti kan leenji'aa ture yoo ta'u dandeettii addaa waan agarsiiseef buufata adda bilisummaa Oromoo kan Dambidolloo keessatti leenjisaa dabballootaa ta'ee muudame. Dandeettii waraanaa qofaa osoo hin taane eebbisaan dandeettii sirbaas ni qaba ture. Kennaa sagalee isaa qabu bukkeetti meeshaalee muuziqaa baay'ees ni taphata. Sababa kanaaf eebbisaan qabsoo adda bilisummaa Oromootti makamee aadaa wallee fi eenyummaa Oromoo mul'isuu irratti gahee guddaa taphate. Bara 1991 fi 1992 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gootummaa isaa eebbisaan Oromiyaa keessa naanna'ee kaaba kibba lixa dhiyaa giddu galeessa deemee weellisaa ture. Sirboonni isaa sirba aadaa yoo ta'an ergaan isaanii garuu kan warraaqsaa yookaan riivuleeshinii kaka'insaan ture. Eebbisaan sirboota isaatiin hacuuccaa uummata Oromoo ragaa ga'u ifatti baasee kan ibsu yoo ta'u karaa ittiin inni Oromoon mirga isaa falmatuuf ni ibsa ture. Nandini dubitiya, nalle yakini garagiya. Nandini dubitiya, nalle yakini garagiya. Ambar bade asida be garam jirta fatetiya.